Gumiinii gammeenis akkas jedhanii wal mormu. Ati garuu hireerraa abdii hin kutattuu? Hireen kana booda kan keetii miti jechuun gumiin gammeedhaan lola. Gammeenis akkan abdii kutadhu akkan hireerraa adda ba'u situu natti himamoo maal taateeti jechuun deebise. Hireen kana booda sirraa fagaachuu barbaade. Anaa fi gurmuu kan mana barumsaatti deebise hireedha. Hireenis Dr. Biqilaa sababa garaagaraatiin haala mimmijeessitee kan barsiisaa Biqilaa akka qormaatatti nu deebisu kan taasise hireedha. Kanaafuu ati abdii kutachuu qabda. Nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Egaa har'ammoo diraamaa hiree kutaa itti aanu isinii qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan laayik, sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Maatii ta'aa isiniin jedha. Ari'amtee ari'amuu baattee mana barumsaarraa ana waan na galchuu qabaa? Ari'ameef ari'amuu baadhee isa wanti si ilaallatu hin jiru. Garuu ani mana barumsaatti kanan deebi'e sababa hireetiin. Hireenis barsiisaa Biqilaaniif kadhatte. Kanaafuu hireen akka isirraa fagaattetti beekuu qabda. Ani yoomillee hiree keessa jireenya garagaraan jiraadha. Ati immoo suuraa ilaalaa jiraadha. Gumiinis jechuudhaan gammeedhaan jedheen. Gammeenis baay'ee rifatee maal jettaa jechuun gaafate. Gumiin garuu calliseetuma biraa deeme. Gammeenis hirrifatee taa'eetuma bilbila isaa ilaale. Hireenis eebbaadhaan akka Dr. Eebbaan murtii ajjeese itti himte. Innis amanuu dide. Hiree maallaan jettaa? Maalinni kan naan jechaa jirtu kun piraankii na goota miti. Ani piraankii kanaan dura sirratti hojjedhe san haaloo baafachaa jirta miti. Ani kanas hin amanu. Amma diraamaa hojjette jechuudha. Piraankii narratti hojjette jechuudha. Sobdeetoo hurjii Dr. Eebbatu ajjeese kan naan jettu. Kuni piraankiidha malee dhugaa miti jechuun. Hireenis na amanii ani dhugaan jedha. Dr. Eebbaa kan ajjeese hurjii isa ajjeese. Kanaafuu na amanii jechuun deebiste. Innis amanuu didee itti qoose. Eebbaan koo haa du'u. Ani hin sobu. Ani piraankii hojjechaa hin jiru. Hurjii kan ajjeese Dr. Eebbaadha jechuun amansiiste. Innis kan duraan itti qoosaa ture sun hanga rifatee ilaalee maaliif callistaree wayii naan jedhe malee jechuun gaafatte. Hireenis hiree wanna sin jedhu hin beeku. Ani jechina jalaa badee jira jechuun deebisee. Egaa barsiisaa Biqilaan immoo gumii fi obboleessa gumii kanan dura qormaatarraa waan ari'amanii walirraa hojjetamaa ta'e sababa qabamanii ari'amanii qormaata hin qoramne ture. Amma garuu erga araaramanii erga barumsatti deebisee qormaata isaan lamaan qoree obboleessa gumiitiin ati maaliif olii gadi gaggalabatta? Hin hojjettuu? Olii gadi oofaniif qormaanni asan jira namaan hin jedhu. Kanaafiyyuu hojjedhu. Gadi isinii ba'u akkuma duraanii walirraa hojjechuu barbaaddu amma ka'eetoon isinii ba'a jechuun gaafate barsiisaa Biqilaan. Gumiinis lakki barsiisaa asuma ture hin deemin jechuun. Silaa akkan deemuu barbaadde turte akkasinii ba'uu barbaaddaa? Warrirraa akka hojjechuu isinitti toluufi? Gumii akkamii qormaanni akkuma gaafiif deebisan immoo hin salphatamoo hin ulfaataa jechuun gumii gaafate. Gumiinis hin ulfaataa barsiisaa jechuun gaafate. Egaa qormaanni akka gaafiif deebii miti. Egaa jabaadhu jechuun. Obboleessa gumiinis simmooyyuu maal na laaltaree? Ani sin gaafanne qormaanni hin salphatamoo hin ulfaataa jedhee sin gaafanne jechuun. Dr. Eebbaanis akkas jedheen obseedhaan osoo wajjin deemaa jiranuu ati eebbatti hin amantaa jechuun Dr. Eebbaan eebbuu gaafate. Eebbi koo hiikaa qaba akkamitti ittiin himan? Garuu maaliif na gaafattee waa'ee eebbaa jechuun gaafate. Dubartii tokkotu
mana yaalaa keenyatti mucaan ishee jalaa dhukkubee mucaa ishee fayyiseef maallaqa tokko malee maallaqa hin qabdu turte. Ani immoo maallaqa malee daa'ima ishee fayyisee isaaf akkatti na eebbisti jechuudha. Ati koo garraamii addaati. Nama hundaafis akkanumatti gootamoo jechuun gaafate. Ni kaa maallaqa dhabeef inuman godhaa jechuun deebiseef. Akkanumattiin tola yaala. Ani koo gizeen dhukkubsadhisan waan tola na yaaddee waanuma waan na beektu immoo waan hireetti dhiyaattuuf ishee jecha na yaaltee natti fakkaate jedheen gaafate. Eebbaa yeroo hunda waa'ee koo ol fuudhee haasa'uu hin barbaadu. Akkanumatti nama gochuun barbaada malee jedheen. Namoonni tokko tokko barii waa'ee isaanii osoo waanuma xiqqishoota akkasii godhanii waanuma galaana sirra yaasan fakkeessaniituma haasa'u. Namoonni tokko tokko akkasitti yaada. Gaarummaa waan itti fakkaatu odeeffachuu barbaadu bara. Hireenii gumiinis wal argan. Hireen garuu wanta ishee dhibbise hin beeku. Dhibbachaa gumii bira jirti. Gumiinis maal taatee waan dhiphatte fakkaattaa jedhu. Dhibbachaa hin jira. Maalinni jennaan homaa ammaaf jettee moo hin barbaadu jetteen. Gumiinis tole baqqaa jedhee tolee akkamitti tolee naan jetta maal taate jettee naan gaafattu jedhee jetteen. Ani koo maal taate jedhee si gaafachuun natti hin ulfaanne. Nama garummoo nama aaree jiru tokko maal taate jedhanii yoo dubbisan ittiyyuu akka inni aaru gochuudha. Jabaadhu jedhanii yeroo jajjabeessan ittiyyuu akka inni gaddu godhuudha. Kanaafan callisee bar jechuun deebisee isheenis animmoo naaf hin yaaddu se'ee eda akkasii jetteen. Garuu sin gaafanne qormaanni akkam ture gammee jennaan qormaanni bareedaadha. Garuu barsiisaa Biqilaan akkamii gammee qormaanni hin salphatamoo hin ulfaata jedhee na gaafannaan hin ulfaata jedheen deebisee. Yeroo gammeetti maaliif akkan barsiisaa Biqilaa isiniif kadhadhe maaliif itti himtee jetteen. Innis ammas waa'een isaa si dhiphisaa maaliif nan dhiphisnee anaaf inni yeroo gaarii wajjin dabarsinee jirra. Gaarummaan ani siif godhe dhaqxee akka isatti himtu wayindammoo dhaqxee akka isatti roorriftu hin barbaadu. Isatu sitti himatee isatu akkan itti roorrise sitti himee amma kana akka walitti dhiyaatan hin beeku ture jedhee deebisee. Isheen sababa isvaayivantii walitti dhiyaachaa jirra miti. Ittiin barumsaan natti fakkaata. Ta'us jedduudhaan waan tokko tokko haasa'uun hin hafu. Kana booda gammee akka inni gaddu hin barbaadu. Gaddu wal lollus gadda isaa arguu hin barbaadu. Ani isa mufachiisnaan kana amma kana si dhukkube osoo inni na gaddisiisee akkatti si dhukkubamoo sababa kootiin si miinan ana dhukkuba malee. Doktor Eebbaa fi obsaan akka Doktor Eebbaan hurjii ajjeese barraan baay'ee tokko aaree baay'ee tokko gadde. Innis mana taa'aa jira. Doktor Eebbaanis alaa dhufee kokkolfaa taphachaa dhufe. Inni garuu aaree taa'aa jira. Doktor Eebbaa taayi maal akkana taataa jechuun loleen. Innis maali kanarraa kun immoo addadha. Kanarraa kun immoo maalidha? Maaltu si mudate jechuun gaafate. Obsaanis Doktor Eebbaa sidha ana hurjii ajjeese ati hurjii ajjeestee jirtaa jechuun gaafate. Ani immoo anatu hurjii ajjeesaa ana nan beektu jechuudha. Lakkii ani hurjii hin ajjeesne jechuudhaan deebiseef. Obsaanis mucaan koo haa du'u ani hin ajjeesne ani obboleessi kee nan beektu jechuudha jechuun itti kakate. Innis dhugaasee obsaanis amanee fudhate. Ani eenyuun amananii hurjiidha moo Doktor Eebbaan amanaa? Isheen isatu hurjii ajjeese jette. Inni immoo ani hin ajjeesne jedha. Ani eenyuun amana? Isheenis ikkoo naan kakattee bara maqaa kee yaamtee naan kakatte eenyuun amana isaan lamaan keessaa jechuudhaan deebise. Egaa
diraamaan hiree jaalalaa kutaa har'aa kanuma irratti xumura. Kutaa itti aanuun hanga walitti deebinu. Mee diraamaa kana keessatti maal barattanii? Kutaa itti aanu keessatti immoo kan ilaallu ta'a. Egaa Dooktor Eebbaan diraamaa kana keessatti lakkii ani urjiidha hin ajjeesne jedhee sobaa jechuudha fakkeessee haala inni xaxaa ittiin deemu seenaa hiisisee ka'ee ofumaa immoo birrii kaffalee mana hidhaatii baasee jechuudha. Maaliif kana gochuu danda'e? Akka urjii hin ajjeesne akka irratti hin beekamne ishee mana hidhaa galchee raawwatee deebisee immoo mana hidhaa keessaa baasee jechuudha. Kuni maalidha? Akka inni urjii kana ajjeese garuu eenyudha? Dooktor Eebbaadha. Garuu inni immoo nama gaarummaa godhu fakkaatee nama gaarummaa namaaf hojjetu fakkaatee nama miidhaa jira jechuudha. Ani dooktoraa mana yaalaatti illee akkasumatti yaalaa rakkataa nan gargaaraa akkamittiin nama ajjeesa jedhee sobaan amansiisaa jira jechuudha. Mee isinoo maal jettan? Yaada keessan komentii jalatti. Namni akkamii? Nama jechuun nama fakkaatee obboleessa obboleettii fakkaatee akkaataa itti namni nama miidhu jechuudha. Innaa mee yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Kutaa itti aanuun immoo hanga walitti deebinu. Baay'ee.